Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota chaanaalii Abbuutek kanneen biyya alaaf biyya geessanii qophii keenya daawwatan nagaa jirtu. Nagaan keenya bakka isin jirtan maratti isin haa qaqqabuun isiniin jedha daawwattoota kiyya. Egaan baatiiwwan muraasaaf neetworkiin naannoon lixaa Wallaggaa waan hin turreef toorarraa isin jalaa bannee turre isaaf nuuf kalchaa isiniin jenna. Neetworkiin deebi'uu baatus amma hojiitti isiniif deemnee jira jechuudha daawwattoota kiyya. Namoonni hanga ammaatti chaanaalii kiyya subscribe hin godhin jirtan akka chaanaalii kiyya subscribe gootanii qophii keenya hundaa hordoftan kabajaan isin gaafadha. Akkasumallee qophiilee babbareedoos kana booda qabannee kan isiniif dhiyaannu ta'a jechuudha daawwattoota kiyya. Egaan akkuma mata duree irratti ibsuuf yaale applicationii sagalee bifa adda ta'een isiniif qayyaruun qabadhe isiniif dhiyaadhe. Egaan applicationin kun karaa toora telegiraamii kiyya Abbuutek channel Abbuutek jechuudha. Karaa telegiraamaas Abbuutek jedhee jira. Inni maamiltoota gara 14,000 qaba. Achumaanii isatti dabalamtanii akka applicationii kana achi argachuu dandeessanii isiniif dhaama. Barreeffamaanis hojii teekinooloojii achirratti hojjechaa jira jechuudha daawwattoota kiyya. Egaan voice changer kana ammuma banee isin agarsiisa. Sana booda daawwattoota kiyya amma gara applicationii kanaatti deemna jechuudha daawwattoota kiyya. Applicationii kana gaafa bannu optionii nu dhufu optionii sadiitu jiru jechuudha daawwattoota kiyya. Akkuma argaa jirtan inni jalqabaa record an audio kana jechuun sagalee amma record ta'e kan quality jira agarsiisu jechuudha. Sagalee record ta'e inni kun open an audio kan jedhu kun audio sila keessaa qabnu yookaan faarfannaa yookaan mazmuurii garaagaraa ta'uu danda'a, sirboota garaagaraa ta'uu danda'a. Kana sagaleetti jiru jechuudha. Inni sadaffaarra safe audio jechuun audio safe ta'e jechuudha sila hojjetame. Amma kanan san agarsiisu daawwattoota kiyya screen record fayyadamaa waan hin jiruu fi wal duukaa sagalee record waan hin gooneef sagaleen sila record godhee irratti effectii uumee isin agarsiisa. Sana booda safe audio jala kana jedhaani effectii uumee isin agarsiisa jechuudha daawwattoota kiyya. Egaa kunoo audioon safe ta'e kana ishee kanaadha. Sagalee keenya bifa garaagaraan qayyaruudhaaf fakkeenyaaf sagaleen jalqabarraa noormaaliin kanaadha la. My brother akkami nagaadha miti. Kun sagalee normaalidha jechuudha daawwattoota kiyya. Fakkeenyaaf amma barbaaddan kunoo sagaleen as jala hedduutu jira. Fakkeenyaaf dhumarraa achi ol yookaan my brother akkami nagaadha miti. Sagaleen as keessaa baay'ee isin fayyadu sagalee kana jechuudha. Tuunel kan jettu kana kun baay'ee isin gargaara daawwattoota kiyya. Ishee kanas baneen isin agarsiisa. My brother akkami nagaadha miti. Egaa daawwattoota kiyya kunoo akkuma argaa jirtan amma sagalee koo record godhee gara quality barbaadetti isiniif nan deebisa jechuudha daawwattoota kiyya. Kunoo akkuma amma dhageessan wantoota hedduutu jira jechuudha addana jala. Fakkeenyaaf kunoo shield sagalee ijoollee gochuudhaaf. My brother akkami nagaadha miti. Egaa daawwattoota kiyya kunoo Egaa daawwattoota kiyya kunoo argitaniitu applicationii baay'ee fayyadudha jechuudha daawwattoota kiyya. Fakkeenyaaf audio irraas tiraakii masala qabdan fakkeenyaaf tiraakii sila qabu keessaa tokko banee isin agarsiisa. Extended jalaati audio. Fakkeenyaaf kunoo kanuma banee isin agarsiisa. Fakkeenyaaf kuni original isaati jechuudha. Kuni original jechuudha. Fakkeenyaaf gara sagaleen mazmuurii amma sagalee durbaadha jechuudha. Sagalee dhiiraatti deebisuu yoo barbaadnu fakkeenyaaf kunoo akkuma argaa jirtanii old money kana istiyoo goone. Kuno argitanii jechuudha daawwattoota kiyya. Applicationii baay'ee nama ajaa'ibuudha. Kunoo fakkeenyaaf sagalee kana kan baay'ee qallisu kana yoo goone
application baay'ee ajaa'ibaadha jechuudha daawwattoota baay'ee isinitti tola jedhee yaada gaafa save gootanii kunoo ishee tarree kanarra jirtu fakkeenyaaf kanaan save gootu yoo ta'e ishee kana jechuudha lammaffaa irra jirtu kana kunoo warra play kana bukkeedhaan lammaffaa irra jirtu kanaanis save gootu jechuudha fakkeenyaaf old man irratti save gootu yoo ta'e bukkee ishee kanaan save gootu jechuudha application baay'ee ajaa'ibaadha akka itti gammaddan abdii guddaan qaba application kana kottaa karaa toora Telegram keenya isiniif laannaa daawwattoota kiyya akka isinitti tolu abdii guddaa qabna namoonni ammallee subscribe godhin jirtan channel kiyya subscribe gochuu hin dagatina egaa daawwattoota kiyya channel kana waliin aguddisnuun isinin jedha channelin kuni kan keenya kan Oromoota hunda kan keessanii egaa daawwattoota kiyya waan daawwataniif guddaa galatoomaa jecha viidiyoo kana yoo isinitti tole share godha akkasumallee giruupoota garaagaraa WhatsApp isa ta'u Facebook illee ta'u Telegram isa ta'u viidiyoo channel keessa jirtan yookaan giruupii keessa jirtan keessatti share gootanii akka nama hunda qaqqabsiistan isiniin abdadha waan daawwataniif guddaa galatoomaa qophii biraatiin yeroo biraa hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura turtii gaarii